Magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Bokkuu Shananiitti konfiraansiin paartii badhaadhinaa walakkeessa filannoo gaggeeffame. Konfiraansichi dhaadannoo kutannoo hooggansaa fi miseensa bal'aatiin tokkummaa sabdaneessaa fi birmadummaa biyya keenyaa itti fufsiisna jedhuun gaggeeffamee jira. Waltajjicha irratti barreeffamni gabaabaa kan dhiyaate yoo ta'u paartiin badhaadhinaa waggoottan lamaan darban waliigaltee fi araara biyyoolessaa hawaasa siyaasaa afdaneessaa ijaaruu fi duudhaa obbolummaa dagaagsuu walqabatee hojiilee hojjeteen injifannoo dachaa kan galmeesse ta'uu barreeffamicha keessatti ibsameera. Hirmaattonni waltajjicha irratti yaadaa fi gaafii dhiyeessaniin akka jedhanitti konfiraansichi gaggeeffamuun isaa hojii paartichi hojjetaa ture akka hubannu nu taasiseera jechuun gama bulchiinsa lafaatiin bishaan dhugaatiitii fi misoomaatiin rakkoon akka jiru kaasuun mootummaa waliin taanee xiyyeeffannoon hojjechuun furmaata waaraa kennuu qaba jedhan. Konfiraansii guyyaa har'aa kanarraa waan baay'ee barannee jirra, waan baay'ee arginee jirra. Wanta lafatti gadi bu'ee hojjetamaa jiru ilaallee jirra, argaatis jirra. Konfiraansii har'aa kana akkanatti walitti dhufneetoo kaleecharraa eegalee hanga har'aa diresii barumsa gaarii akkaataa biyyattiin keessa jirtuu fi akka yeroo dabreerraa kaanee bakka geenye kan nu ibsudha jechuudha. Yeroo baay'ee gaafii adda addaa gaafachaa turre waa'ee lafaati irratti dhimma lafaati irratti kaarta pilaanii irratti jechuudha. Osoo kaarta pilaaniin akkaataa maayibaasii keenyatiin nuu kennamee jiraate har'a magaalaa Awwaash qofa oduu hin taane magaalota birootiif illee barumsa gaarii taatee jedheetan. Akkasumas ujumoon bishaanii akkuma amma duratti kaasuudhaaf yaalii godhe kan bishaan dhugaatii kunis almuuniyeem salfeetiidhaan namoota deeggaroota adda addaatiin uummanni ba'ee ujumoo bishaanii san asii gaara guddaa tol baasanii aga maadrasii ujumoo bishaanii sun akkuma diriiretti jira. Isa maalli oduu fuulduratti jechuudha. Ujumoo bishaanii san fuulduratti taankeeriin bishaanii yookiin kureen guddaan isaa hojjetamee almuuniyeem salfeetiin achuma irraa isaan akkuma Adaaman qulqulleessee bishaan uummata raabsu kanatti achitti nuuf qulqullaa'ee uummata Awwaash malkaa sa'aatii jechuudha. Gadi garagalee uummata Awwaash malkaa sa'aatiif haala gaariidhaan kan nu ta'uu oduu ta'ee kana haala isin nu gargaartaniin kanan jedhuudha. Itti aanaa hojii raawwachiisaa kutaa magaalaa Bokkuu Shanan obbo Misgaanaa Bashaa akka jedhanitti kaayyoon konfiraansichaa galma gahiinsa hojiilee gama paartii badhaadhinaatiin hojjetaman miseensotaa fi hawaasa hubachiisuu fi haala hojii fuulduraatiif kallattii kaahuufi jedhan. Galma gahiinsa hojiiwwan misoomaa hojiiwwan siyaasaa kana hunda hawaasni keenya akka hubatuuf miseensi keenya akka hubatuuf sadarkaadhaan fuulduraaf immoo karoorfatee waggaa lamaan walakkaa hafan immoo akkamittan itti deemee hojii kana milkeessuu danda'a kan jedhu irraan ka'eeti. Waajjira paartii badhaadhinaa kutaa magaalaa Bokkuu Shananiitti itti gaafatamaa damee siyaasaa obbo Qumbii Loongalee gama isaaniitiin akka kutaa magaalichaatti gama hundaanuu hojiiwwan bal'aan hojjetamaa jiraachuu himuun fuulduratti hanqinaalee mul'atan furaa hawaasa hirmaachisuun kutannoon cimnee ni hojjanna jedhan. Hojii bal'aa hooggansii fi uummanni keenya hojjeteen yeroo ammaa kana nageenyi kutaa magaalaa keenyas tasgabbaa milkiitti kan dhufaa jirudha. Qulqullaa'allee jiraadha. Harcaatiiwwan tokko gochi diinaa darbee wanni mul'atu jira. Isa sana hirmaannaa hawaasatii fi caasaa keenya sadarkaan caasaa mootummaadha. Caasaa nageenyatiin tarkaanfiin fudhatamaatii jira. Sirrachaas jira. Nageenyi isaatiillee bu'aa jira jecha. Kana olitti itti fufameetu deemamuutiin qaba. Akkuma ka'e potenshaala guddaatu jira. Aanaa ganaa bal'inaan sirriitti misoomuu danda'utu jira. Aanaa Torban Oboo, aanaa Harooritti, aanaa Awwaash humna bal'aa naannoo kana jirudha. Akka mootummaatitti hojii bal'aa sochii mobilaayizeeshinii hawaasaa bal'aa hojjetameen rakkoo nageenyaa sana keessaa bahamee amma hawaasni keenya paartii keenya cinaa akka dhaabbatu, miseensi keenya paartii keenya cinaa akka dhaabbatu dhaabachuu qofaa miti hojii misoomatitti fuula gara galfatee hojii misoomaa babal'aatu hojjetamaa jira jechuudha. Kun fakkeenyatti waasni kaasuudhaaf inisheetivii babal'aa kutaan magaalaa kamiyyuu hojjetu hunda hojjechaatiin jira jechuudha. Horsiisa lukkuutii irratti inisheetivii bal'aa hojjechaatiin jira. Horsiisa looniitii irratti, furdisa looniitii irratti, horsiisa booyyeetii irratti tirendiiwwan kaleessa hin baratamne marsaa hojii misoomaa keessatti galamee akkaataa kallattii kaa'ameen hojii kutaa magaalaa keenya keessatti hojjetamaa jirudha. Kutaan magaalaa keenyas misoomuu hin danda'a. Kana olitti hawaasa keenya illee hirmaachifnee kutaa magaalaa keenya rakkoo nageenya irraa bilisa goonee hojii misoomatti irratti kan xiyyeeffatu gochuudhaaf kutannoon hojjetamaa kan jiru ta'uu isaati jecha.